muuziqaa baranii Amaariffaa kaleessaa qabee hanga arraatti mul'atu keessatti qoodni ilmaan Oromoodhaa har'as bifa nama ajaa'ibuun iddoo olaanaa qabachuusaa agarra. Muuziqaa baranii tokko miidhagaa kan jechisiisu keessaa inni guddaan qindoomina meeshaa muuziqaa sirbasan dabaalu ta'uun beekamaadha. Arra muuziqaa Amaariffaa sadarkaa amma jiru kanarraan gahuu keessatti miidhaginni guddaan mul'atu miidhagina qindoomina meeshaalee muuziqaati. Itoophiyaa keessatti ammoo arra meeshaalee muuziqaa Amaariffaa taphachuu fi qindeessuun namni dorgomaa hin qabne beekamaan ilma Oromoo tokko. Magaalaatti dhalatee kan guddatee fi waa'ee Oromummaasaa kan quba hin qabne artiist Eeliyaas Malkaa. Kennaan ilmi Oromoo kun qabu ajaa'ibsiisaa ta'urraa kan ka'e warri dandeettii isaa beeku marti ta'amranyaa'u Eeliyaas Malkaa jedhanii yeroo waaman dhaga'ama. Dhugaatti Eeliyaas Malkaa dandeettii olaanaa meeshaa muuziqaa taphachuu fi qindeessuu qabuun wallistoota Amaariffaa arra bebbeekamoo jedhaman baay'eef biddeena gaarii fi maqaa guddaa argamsiiseera. Garuu qoodni hojii isaa hangi dhagahamu xiqqoodha. Sirboota Amaariffaa mi'aawina isaaniitiin uummata biratti beekaman baay'ee duubaan namni qooda guddaa qabu Eeliyaas Malkaa haa ta'u malee maqaansaa hin dhaga'amu. Waldaan artiistota Itoophiyaa jedhamullee qooda ilmi Oromoo kun gumaache yeroo ol fuudhee dubbatu tasa hin dhaga'amu. Warra hanga isaa hin geenye garuu hanga arrabni isaanii adoodutti faarsu. Kan biraa hafnaan suuraa fi seenaa artiistii ajaa'ibaa kanaallee intarneeta keessatti barbaadanii argachuun hin danda'amu. Kun kan agarsiisu dandeettii artiistii dhalootaan Oromoo ta'e kanaa beeksisuuf warri dhimmi ilaalu waan gumaachaniif tokkollee akka hin qabnedha. Eeliyaas Malkaattaanii Itoophiyaa keessatti meeshaalee muuziqaa taphachuu fi qindeessuun namni sadarkaa lammaffaarratti beekamu artiist Mulugeetaa Abaata yookiin Roobaa Dhaabaati. Artiist Roobaa Dhaabaa Eeliyaas Malkaarraa wanni adda isa taasisu waan tokkotu jira. Roobaan Oromummaa isaa kan beekuu fi guddina muuziqaa afaan Oromoof dursa kennee qooda guddaa gumaachaa nama jiru ta'uu isaati. Hanga har'aatti sirboota afaan adda addaa kan uummata biratti jaalataman 600 ol qindeessuun kan beekamu Roobaa Dhaabaa guddina muuziqaa afaan Oromoo, Amaariffaa fi afaanota biroofis gumaachi godhaa jiru olaanaa waan ta'eef Itoophiyaa keessatti ogeessa qaaliidha. Wallisa Amaariffaa keessattis ilmaan Oromoo hirmaatanii argaman qoodni qaban ifee kan mul'atudha. Arra namni muuziqaa Amaariffaa baranee dhaggeeffatu tokko Taaddalee Roobaa, Girmaa Gammachuu yookiin Geerii, Tewoodiroos Moosisaa, Taamiraat Dastaa, Tewoodiroos Kaasaahun yookiin Teedii Afroo, Mogas Takkaa, Alamaayyoo Hirphoo yookiin Aleeks, Wandimuu Jiraa, Haayile Yesuus Girmaa, Ahmed Tashoomee, Haaymaanoot Girmaa yookiin Omaahiree fi Misraaq Taayyeefaa kan hin beekne jiran fakkaatu. Mogas Takkaa ofii sirbuu caalaa sirboota Amaariffaa bebbeekamoof walaloo fi yeedaloo bebbeekamoo qopheessee kennuun artiistii beekamuudha. Ilmaan Oromoo kun irra guddaan yookiin hundi isaanii jechuun ni danda'ama magaalaa keessatti dhalatanii guddachuurraa kan ka'e eenyummaa Oromummaa isaanii beekanii ittiin boonuu irratti hanqina guddaa qabaachuu isaanii agarra. Kanneen kana keessaa gariin kan xiqqoo Oromummaa isaanii beekan yookiis beekuu jalqabaa jiran yoo jiraatanillee gariin garuu ammayyuu qorqalbii Itoophiyummaatiin dhaalamanii Oromummaa isaaniitti kan qaanfatan ta'uu agarra. Kan biraa hafnaan Tewoodiroos Kaasaahun Garmaamaa yookiin Teedii Afroo kan arra bakka Xilaahun Gassasaa bu'a jedhamee eegamu eenyu. Seenaa Oromummaa isaa wallaaluu fi sabummaa isaatti boonuu hanqachuun sababa seenaa guddina artiistichaarraa ta'uu mala. Maatii fi hawaasa ilaalcha farra sabummaatiin dhaalame keessatti dhalatee guddachuurra Oromummaan arrayyuu kan nama qaanfachiisutti fakkaateen ilaalcha faallaa fedhii Oromoo qabaachuu ni mala. Maqaa Oromoo Garmaamaa jedhu gara dabarsanii Garmaamaawu jedhanii waamuudhaan eenyummaa nama tokko gara dabarsuu yaaluunis ni jiraata ta'a. Akkuma margaadhaan margiyaa,
dirribaadhaan darribau, dibaabaadhaan dibaabuu yookiin dabbaba, qaannoodhaan qaanya'uu fi kan kana fakkaatan jedhanii gara dabarsuuf yaalan jechuudha. Dhimmuma wallistoota kanaa waliin nama yookiin dargaggoo asirratti kaafnu tokkotu jira. Nama yeroo duraaf Itoophiyaa keessatti mala intarneetarraa viidiyoo daawwachuun ittiin danda'amu yookiin YouTube jedhamu banee osoo hin kaasin hin hafnu. Alamaayyoo Gammadaa jedhama. YouTube Itoophiyaa keessatti isa duraa fi beekamaa ta'e kan ItioTube jedhamuun beekamu hiriyaasaa tokko waliin kan bane Alamaayyoo Gammadaati. Wallistoota Amaariffaa kan dhiigaan Oromoo warra reefuu maqaa isaanii dhoofne keessaa kanneen akka Taaddala Roobaa, Girmaa Gammachuu fi Teewodiroos Moosisaafaa maatii fi hawaasa Amaariffaan dhaalame keessatti dhalatanii haa guddatan malee afaan abbaa isaanii baruu fi ittiinis sirbuuf yaaliin taasisaa jiran kan jajjabeeffamuu qabudha. Wallistoota Itoophiyaa waliigalaa keessatti sadarkaa barnootaa qabuun hundaa olitti beekama. Sirbasaa gaazexeenyaa jedhuun kan isa hin beekne hin jiru. Bara 2004 keessa dorgommii sirbaa sadarkaa Afrikaatti Itoophiyaa bakka bu'ee hirmaachuun biyyattii kana beeksiseera. Artiist Teewodiroos Moosisaa. Artiistiin afaan saba isaa baruuf hanga har'aatti hiree hin argatin kun afaan isaa baratuuf yaaliin jalqabee jiru fakkeenya of barnootaa gaariidha. Mogas Takkaas akkasuma afaan abbaasaa afaan Oromoo caalaatti barachuu fi qubeedhaan barreessuuf tattaaffii gaarii gochaa jiraachuunsaa jajjabeeffamuu kan qabudha. Warri tattaaffii of barnootaa fakkaataatti jiran hundinuus jajjabeeffamuu qabu. Ogeessichi qindeessaa muuziqaa guddicha Eliyaas Malkaa dabalatee dhimma sirbitoota Amaariffaa kan dhiigaan Oromoo ta'anii kanarratti dhugaa hin haalamne tokko wal qaabsisuun barbaachisaadha. Sirbitoonni kun dhaloota har'aa ta'anii akkamitti of ta'uu hanqatanii ammayyuu afaan alagaa guddisu jennee kan itti aarru hedduu ta'uun keenya hin haalamu. Garuu ilmi namaa kamuu naannoo isaa fakkaata waan ta'eef ijoolleen Oromoo kun hawaasa magaalaa kan Oromummaarraa fagoo ta'e maatii Oromummaansaa sirna farra Oromootiin hubamtee qorqalbii Itiyoophiyummaatiin dhaalamte keessaa dhalatan waan ta'eef afaan guunnee isaan komachuun hin danda'amu. Tarii maatii isaan guddise komachuun ni mala ta'a. Wallistoota dandeettii gaarii qaban kan Oromoof osoo hin taane garuu alagaaf gumaachaa jiran kana komachuu mannaa itti siqanii barsiisuu fi gorsuun gara daandii Oromummaatti as waamuutu furmaata ta'a. Hojii aartii nama kofalchiisuun beekamu kan akka koomedii jedhamee waamamuunis yoo laalle Amaariffa keessatti Kibaboo Gadaa agarra. Artiist Kibaboo Gadaa koomediyaanota Amaariffaa arra jiru jedhaman keessaa dandeettii jabaa koomedii ofumaaf barreessee taphachuudhaa qabuun suuta gara sadarkaa duraatti nama cehaa deemaa jiru ta'uusaatu himama. Ilmi Oromoo kunis akkuma wallistoota reefuu kaafne gara eenyummaa isaa dhugaatti harkifamuuf gargaarsa ogeeyyii Oromoo isa barbaachisa. Oromoo of hin beekne jennee ganda alagaa keessatti lagachuun mallattoo qaroominaa hin ta'u. Dhiiga ofii mala fedheen harkifatanii ofitti deeffachuudhaan guddina sabasaaf akka gumaachu hojjechuutu bilchina. Egaa walumaa galatti ilmaan Oromoo arras aartii Itoophiyaa keessatti bifa kana fakkaatuun hangafummaa qaban calaqqisaa jiru. Garuu Oromoon akka Oromootti dandeettii ilmaansaa kanarraa maal argataa jira? Itoophiyaan dandeettii fi beekumsa ilmaan Oromootiin qaroomtu abbaa dandeettii kanaa kan ta'e saba Oromoo hoo akkamitti ilaalti? Gaaffiilee ka'uu qaban keessaa jarri kun hangafa. Deebiin gaaffiilee kanaas salphaa hin ta'u. Gabaabumatti garuu kan jechuun danda'amu qabeenyaan beekumsaa fi ogummaa ilmaan Oromoo kan Itoophiyaa guddisuuf oolaa jiru kun madda qaroominichaa kan ta'e saba Oromoof akka oolu irratti kanneen dhimmi ilaalu marti of qusannoo tokko malee hojjechuu qabu. Dandeettii fi ogummaan ilmaan Oromoo kan qaroomina Itoophiyaaf oolaa jiru waan hunda dura mana Oromoo Oromiyaa ijaaruu qaba. Oromiyaarraa gaafa hafe Itoophiyaas ta'e Afrikaa yookiin addunyaas dhaqqaba. Ilmaan Oromoo madda dandeettii fi ogummaa kanaa ta'an hundis eenyu akka ta'anii fi
guddina eenyuuf dandeettii isaanii akka gumaachaa jiran hubatanii waan hunda dura mana isaanii jaaruu irratti akka xiyyeeffatan dhaamsa keenya.